Hello, akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo iddoo jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. YouTube chaanaalii kanaaf aaraa kan taatanii ani maqaan koo Fitsumin jedhama. Warri duraan turtanii baga nagaadhaan deebitan isiniin jedha. Warri aaraa taatan immoo baga nagaadhaan dhuftan isiniin jecha asumaan laayikii, sheerii fi sabiskiraaybii gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jenna. Kanataansee yeroo garaagaraatti qophii garaagaraatti kananii godhu jechuudha. Kanaafi har'ammoo wanta tokkoon qabadhee dhufe, sagantaa tokkoon qabadhee dhufe. Innis inni waa'ee gogaa fuula keenyaa irratti ilaalchisee gogaa fuula keenyaa yeroo baay'ee waan gurraacha irratti ba'uun inni maadaati jedhamu yookaan immoo finniis irratti ba'ee goguu kanaaf kana kan fakkaatan jechuudha. Fuula keenya irratti hin argamu. Kanaafi har'a kan hin qabadhee dhiyaadhee si'a kaanii wantoota garaagaraa irratti kan hin hojjedhe jechuudha. Har'ammoo gogaa fuula keenyaa fakkeenyaaf yeroo dhiqannu yeroo nu goggogu jechuudha. Gogaan tokko tokko wazii kan qabu jiraachuu danda'a, tokko tokko immoo hin goga jechuudha. Kanaafi isa gogu kanaafi yeroo dhiqannu fuulli keenya akka qunca'uu taanaan maaltu nu gargaara? Vaayitaaminii kan of keessaa qabu jechuudha. Maaltu nu gargaara jedhamuu fi kunoo har'a kunoo burtukaanii gosa kanadha kan inni qabadhee dhufe fuula keenya kanaaf kan nu gargaaru jechuudha. Kanaafi akkamittiin itti fayyadamna jedhuuf immoo burtukaanii kana qunciseen asirratti nani daaka jechuudha. Isa booddee qola isaa xinnoo isheen itti dabala. Qola isaa keessa wantoonni inni qabu akka itti nu dabalamuuf jechuudha. Qola isaa wajjiniin xinnoo isheen itti dabala. Qola isaa kanaan achi burtukaanii isaa daakeen nan calalaa jechuudha. Ergani burtukaanii koo keessa buufadhee booddee qola isaa immoo akka kanattiin muraasa ishee xinneessee keessa buusee itti dabalee wajjin daakaa jechuudha. Sirriitti akka kanatti erganni daakame booddee jechuudha. Gingishaa kanaaniin calalaa jechuudha qodaan qopheeffadheetti. Kun akka kanatti gingishaa kanaan calalaa jechuudha. Ergan kan akkasitti jalaa calalee baasee booddee kunoo bifa kanaan jechuudha kan inni ba'ee. Isa booddee maalan itti dabalaanii dammanii itti dabalaa jechuudha. Akkasitti damma maankaa tokko fuudheen itti dabalaa jechuudha. Kan uumamaa kan ta'e kan gogaa keenyaa fi ta'uudha. Kuni keemikaala kan of keessaa hin qabne jechuudha.
isa booddee coconut oil organic coconut oil kana coconut oil dha kuni isarraa muuxannoo ishenitti dabalaa jechuudha. Coconut oil sunis immoo goggoguu fuula keenyaaf baay'ee nu gargaara. Kana booddee yeroo kana goonu dibannee daqiiqaa 20 ofirra tursinaa jechuudha. Daqiiqaa 20 booddee deebisnee bishaan diidallaan ofirraati innaa jechuudha. Laamma kun akkas ta'eera. Ni argama hidhee yaada. Isa booddee biraashii yookaan birushiittiin dibannu qopheeffannaa kanuma qabnu jechuudha. Kana booddee fuula keenya irratti dibannaa jechuudha. Ija keenyatti tumbuusin ija keenya jalattis akka kanatti gogaan fuula keenyaa nu goggoga taanaan kanatu nu gargaaruu danda'a jechuudha. Yeroo saamunaadhaan dhiqannu yeroo dhiqannu nu goggoga taanaan kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kuni qola burtukaanii fi burtukaanii walitti dabalame qolli isaa xinnoo isheetti dabaltu isa booddee daattanii erga calalame booddee coconut oil fi damma itti dabaltanii akka kanattiin fuula keessanii fi fayyadamtu kan uumamaa kan ta'een fuula keessan bareechifachuu dandeessu jechuudha. Okay, hordoftoota koo kana booddee daqiiqaa 20 booddee isinittiin deebi'achuudha fuula koo irraa dhiqadhee fuulli koo akka inni ta'u jechuudha. Bifa gaarii akka kennu isinitti agarsiisuuf jechuudha. Isinittiin deebi'a na hordofaa ammas. Okay, hordoftoota koo daqiiqaa 20 booddee deebi'een jira jechuudha. Fuula koo irraa dhiqadhee akka kanattiin fuula bareedaa ta'e akkasittiin qulqullina isaa eeggannee gogaan isaa immoo akka inni nu jalaa hin miidhamneef immoo wantoota isa fayyadanii gargaaramnee akka godhannu isiniin jedha. Har'a baay'ee waan nu hordoftanii fi guddaa galatoomaa isiniin jedha. YouTube koo kuni YouTube keessanii
laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskiraaybii gochuuni maatii nuuf taasisanii jenna. Instagiraamii irraa Fitsum Beauty by Fitsum kan jedhu jira, fooloo gochuu dandeessu. Feesbuukii irraa immoo peejiin koo Fitsum Laggasee Dureessaa peeji kan jedhudha. Laayikii gochuun fooloo gochuu dandeessa jechuudha. Kanaafi qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Waan nu hordoftanii fi baay'ee guddaa galatoomaa isiniin galateeffadhan isiniin jedha. An kan isinii wajjin ture Fitsum, yuutuubiin koo Fitsum Mucaa Yesuus kan jedhudha. Baay'ee galatoomaa. Bye.